sodaa guddaatu nu gidduu jira. Yeroodhaaf maqaa kiyya himachuun barbaadu kanan dhaladheetti guddadhe godina Jimmaa aanaa Sigmootti. Barnoota galeen umuriin koo akkuma jabaateen karaa galaanaa imala koo gara biyya hambaatti raawwadhe. Jiruu godaansa irratti nama qunnamus ta'ee biyya ormaa yeroo jiraatan maaltu akka nama mudatu dubbachuu koorraa hedduun keessan ana caalaa beektu jedheen yooman itti dhiise wayyaa. Akkuma obboloota koo hedduu godaansi anaan wanta baay'ee na gooteetti. Haala kanaan jireenya biyya ormaa keessa toon jiraachaa jiru akka carraa ta'ee yeroo hedduu dubara tokko waliin yaada barreeffamoota garaagaraa irratti barreessinuun otoon beekiin wal jalaa deddeebisna. Guyyaa tokko guyyaa lamatu hin taane hanga nu ajaa'ibuu gahuutti jechuudha. Turtii yeroo dheeraa erga wal taajjabnee booda anis friend requestiitti ergeen nagaa gaafadheen maaliif komentii jalatti na qortaa yaa obboleettii koo jechuun isheen gaafadhe. Isheenis naaf deebistee edaasii yeroo hundaa yeroo ani komentii barreessu ripilee naaf gootee yaada kiyyatti yaada jabaa kan dhiyeessitu jettee naaf deebiste. Si'a ana dhautoo wal jennu haasoon karaa walii keenyaaf banamtee waliin taphachuu kan eegalle. Asatu waliin jira harargee dirree ala kan jira. Otoon beekeenis baatiiwwan hedduuf wal taphachiisaa waliin haasaa ture. Haasoon yoo baay'attu maaliif walitti baay'istanii hin jedhamu mitiire. Haasoon nuti qabanne durumaa yaada keenyaan tokko waan taateef gara jaalalaatti nu qabattee mucucaatte. Anaaf isheen toora sooshaal miidiyaan malee qaamaan waliin beeknu. Biyyi keenyillee baay'ee walirraa fagaata. Amantaan lamaan keenyaallee adda addadha. Haa ta'uutii garuu jaalalaaf wanti dadhabamu waan hin jirreef fageenyi maatii keenyaa otoo addan hin daangessin garaagarummaan amantaa keenyaa jaalala gidduu keenyaa otoo hin danqiin anaaf isheen jaalallee waliif taane. Akkuman gaaffii jaalalaa dhiyeesseefitti isheenis gaaffii koon harkaa fudhatte. Haasoon keenyi kan duraarra caalaa baay'ee ho'ee nutti mi'aayee waliin taphachuus itti fufne. Sa'aa 24 guutuu onlaayinii irra oolla. Yoo daqiiqaa 5 firreen irraa ba'ee kallachanaaf bilbiltee maal taatee maaliif qilleensa irraa na jalaa baddee jechuun na gaafatti. Yoo isheen tarii otoo taphannuu gidduutti na jalaa baddeellee anillee maal na jalaa taate jedheen ishee gaafatadha. An hiriyoota koo dhiiraa fi maatii kiyyallee waliin haasa'uu jibbee isheenis hiriyoota ishee dubaraa fi maatii ishee waliin sababa kootti haasa'uu jibbitee yeroo hundaa galaana jaalalaa ho'aa toora sooshaal miidiyaatiin uwwisame keessa waliin yaafachaa oolla. Haala kanaanis yeroon jaalalaa keenya waggaa 2 xumure. Waggaa 2 kana booddee wanta baay'ee na amanuu jalqabdeef jaalalleen koo qarshii kiyya maatiin koo na harkaa fixaa waan jiraniif na harkaa fuudheetii of bira kaayii jechuun na gaafatti. Ani immoo biyya hambaa kana keessatti dhiirri shamarri immoo dhiiraan dhimma waa'ee qarshii irratti wal kumatan odeeffannoo hedduu waan hin qabuuf lakki kuni bor rakkoo nu gidduutti fiduu waan danda'uuf maallaqa kee ofuma bira kaawwadhu booddee anis akkuma obboloota koo dhiiraa maqaan ta'aa jedheen deebiseefi. Haa ta'uutii garuu isheen biyya hambaa kana kan dhufte waggaa 4 kan xumurtee fi haa ta'uutii garuu maallaqa argattu hundasaa gara maatii isheetti waan ergituuf maatiin ishee immoo gariin ka'aa fi gariin immoo wantoota ta'anittis hin taanettis maallaqa ishee jalaa balleessaa akka jiran jaalalleen koo kun natti dubbatti. Anis ammas deebiseefiin ani maallaqa keessi jalaa nyaadhee orma ta'ee booddee maqaan kiyya baduurraa gara maatii keetti ergadhuutii isaan hundi dhiiga kee kan ta'an yoo si nyaatanii si jalaa balleessan wayya.